السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى إني كبجم والله كذا كمدين بيكون. نمن باي جالت نمن باي كبجو. ربي سا جالته نيل نمنا جالته نما إسن جالتن. باي فاجي كيسني كنو. باي كمدني ورم بقولين كمني. مبين ميلسا أرتفشالي تولفتي أكاسيتي. ديمو يقلجلا. وانا في مو نبي. ولين تاني مو بيوجين تاني فيديو ده كاشني ويدي كاسديوي اسمه يوجينا غلطوما الفادا سني جنة ولي تديبنا جيران انجتت اي سنجدير thank you ماشي مساكانا ولي مورمينو سينا محمدي في اسلام ما كان جدو كتابه كان انا منتوسين مو فدت ايوه بيفلك يا اسماني كتابنا نتي امنو وان نبي محمد عليه الصلاه والسلام وان ربي توكيتشاله وان كاميرالله كتابنا نتي امنو كتاب لم اني توكو قران ماشي إني لما فهموا حديث رسول عليه الصلاة والسلام حديث كان ربي تكني في ربي القرآن كيسنو يمجرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام نبي محمد أني إفعل ما نسيني كنا مجرا إفعل ما يسنجد دقافة دقول أكار رسول عليه الصلاة والسلام تمر الرتمال جدني أني إفعل ما سنجد تدي سيد مجرا إسا كيستي الكنسال إفا الكنسال إفا كان الكنسال يندك نوفي إنما لجنان القرآن والسنة قرآن ربي تيفي حديثك يا جلال ربي نمو قرآن كيست يرونه إمو ربي نسيسيني بوسه قرآن في حديث اللي الكتاب والسنة جل ربي إنه إما كناف كتابنا نتي أمنو كتابنا نتي أقومسينو كتابنا نتي قبنو كتاب لما إنسونس قرآن اتيانا نمو حديث رسولاتي عليه الصلاة والسلام كانوا ما كانوا قبنو كتابنا نتي أمنو كتابنا نتي سيمبرسيس barsiisota keessan keessatti yeroo danuu atamma world addunyaan uumame erga dhalli namaa uumame booda kaasee islaamummaan jiraa jetteetta wantoota naa tuttuqteetta isa kana keessaanis walii erguu hin dandeenya boodarra garuu namoonni tokko gizee haasa'an anama fakkeenyaaf Dr. Zakir buzoch nama baay'ee nan dhaggeeffadha. Muhammad irraa calqabee musliimummaan calqabee warra jedhaniif maal jettati? أيه نبي محمد الرا عليه الصلاة والسلام إسلامummaan calqabe namni jedhu yoo jiraate inni sun dogoggora hamaa jechuudha. Dr. Zakir Naik akkas jedhee yaadu sun ilaalcha dogoggoraati. Namni Dr. Zakir Naik nama beekaa Islaamaati akkas hin jedhu. Jalqaba irratti Nabi Muhammad namni biraa akkas jedhu yoo jiraate Nabi Muhammad irraa Islaamummaan jalqabu yoo jedhee yoo abdiin akkas jedhellee namni sun sobaa kijibaa hongagaaya namaati. Maaliif jennaan Islaamummaan kan jalqabe Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jalqabaa osoo hin taane xumura nabiyyi xumuraati malee nabiyyi jalqabaa miti. Isaan dura nabiyyoota hedduutu ergamanii jiran. Hundi isaanii ammoo islaamummaadhaan ergaman. Fakkeenyaaf Abrahaamin beektaa abbaa ambiyootaa yookaan ammoo abbaa nabiyyootaa jechuudhaan beekama. Akka seenaan dubbatutti nabiyyoota ergaman keessaa ergamoota afur malee kan karaa Abrahaamiin yookaan ammoo hidda dhaloota Abrahaamiin ala ergamen jiru jedha seenaan akka seenaan jedhutti jechuu. Hundi isaanii nabiyyoonni karaa Abrahaam dhufan. Akkasii mi'atillee beekta kana. Itti fufi. Eewa inni illeen akka inni nabiyyi akka inni muslima ta'e Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessan nu hima. Boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 67 gubbaatti Rabbiin maal jedha maa kaana Ibraahiimu Yahudiyyan walaa Nasraaniyyan walaakin kaana haniifan musliman wamaa kaana minal mushrikiin. Abrahaam yookaan ammoo Nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam inni Islaama Yahudaas miti Kiristaanas miti waaqeffataa yookaan ammoo mushrikaarraa'is miti. Nama mukaa dhagaa waaqessu miti inni muslima qajeelaadha jedha. Akkasuma deebi'ee Rabbiin maal jedha wattabi'uu millata Ibraahiima haniifa. Karaa Ibraahim yookaan karaa Abrahaam kana ordofaa inni Rabbi tokkicha karaa Islaamummaa irratti jiraachaa ture nama waamallee ture Rabbi tokkicha gabbara Rabbi tokkicha waaqessa karaa sanarra deemii jedhaan Nabi Muhammad illee alayhi salatu wasalam Rabbiin akkas jedhaan so kanaafi Islaamummaan Abrahaam irraa Nabi Muhammad irraa jalqabe kan jennu yoo taane Abrahaamu muslima Nabiyullaahi Muusaa yookaan Museen muslima kan Nabi Ibraahim boodaa himuun nan barbaachisu Abrahaam eega muslima ta'e maal ragaa qabda
Ragaan an qabu Quraana. Ani gaafii tokko si gaafadhu. Gaafadhu rakkoon qabu silaayyuu gaafachuu jirta mi gaafadhu. Quraanumti. Quraanas haa ta'u macaafa qulqulluus haa ta'u lachuu dhugaa ta'uusaa maaliin beekna? Gaaffii bareedaa wallahi gaaffii akka itti na gaafattu barbaadu na gaafatte yaa salaam. Dhugaa ta'uusaa wanni hin beekuuni. Dubbii sobaa yookaan ammoo dubbiin rabbi irraan ta'in yookaan dubbiin ilmi namaa dubbatu. Ustaaz jirtanii dubbadha ustaaz jira natti fakkaata. Dhufaniiru. Deebitaniis ta'e? La haasa'e abdii haasa'e. Hasawa ustaaz hasawa hafuura hin qabu wani. Salaata irraan jedhee haasa'u jira. La. Hasawa. Haasa'e wannaadha miti ijoollee jalatti waa barreessu tokko argeetiin barsiirriidha miti jedhaani. Hasawa. Bareedaadha deebii bareedaa siif deebisaatiin ture biflee. Kan itti jette Quraana haa ta'u macaafa haa ta'uti akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu isa kana irratti nuti muslimtoonni akka itti amannu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala cufa akkanumatti jedhuun fadhaati amanan nuun hin jenne si galtee amantii wagguu fidu Rabbiin waan ijaan arginu jechuudha keessaa fi gubbaadhaan illee waan ijaan arginu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa qorannee bira geennuun kitaaba buuse fakkeenya nabiyyoota wagguu ergu nabiyyoota waan nuti ijaan laallee arginu harka kaayetiin ergi kitaaban illee wagguu buusu kitaaba dubbii isaadhaa wagguu buusu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala keessa isaadhaa akkaataa qorannee adda baafachuu dandeenyu fakkeenyaaf si kaa'ame nabiyyoota fudhateetiin jettee nabiyyoota hunda isaaniidhaa raajii waan jedhamu yookaan mucjizaa jennaan arbifaanii waan dinqiidha waan namoonni biraa hojjechuu hin dandeenye jara hojjechiisa fakkeenyaaf Muusaa yoo fudhateetiin jette ulee bufatti jijjiiree fi mootii biyya Gibxiidhaa yeroo san jiru injifachiiseen ulee takkattiidhaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala mootii san kuffisee san boodaan ammoo bahra nyaachisee Rabbiin Muusaa nagaa baaseeti mootii yeroo san jiru ammoo balleessee kun seenaanillee waan jiru waan waakkachuun danda'amu miti kana gochuun eenyuudhaaf nabiyyi waan ta'eef malee silaa mootii hagas ka'u injifachuu hin danda'u. Abrahaam yoo fudhatte Rabbiin ibidda keessa bu'ee namni keessaan ba'u sila Rabbiin ibidda keessa isa baase dabalataan ammas ammoo nabiyyi Iisaa yookaan Yesuus ka jettuun jara kiristaanaadha. Isa yoo fudhatte nama du'e kaasaatiin ture nama lamxii qabu fayyisaatiin ture isa kana ammoo namoonni yeroo san jiran argaa turanii waan yeroo san jiruun injifataadha ta'e jechuudha. Muhammad yoo fudhatte alayhi salaatu wassalaam asitti gaafii tokko gaafadhu. Yesuus yookiin isaan akka inni du'aa kaasaa ture nama taati. Ni amanu Quraana keessa dubbatamaa miti isa Quraana keessa Rabbiin dubbateetiin jiraati. Ni amana akka inni du'aa boollaa kaasee ni amanta. ايوه سيف مامي سيف تمروري ايش ايوه سيف تمرا isa qofa miti nabiyyoonni biraatu akka du'aa kaasanni beekani nabi zamana Abrahaam keessa Abrahaam illeen Rabbiin subhaanahu wa ta'ala du'aa kaasee fi jira suuraa baqaraa irratti dubbatama al-baqaraa keessatti jechuudha zamana Muusee qofa keessatti yeroo sadimoo afur Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ajjeesee ka'e uummata kaasee fi jira inni kadhatee jennaan nama 70 gaafa xuurissiinaa bahan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala du'aarraa isin kaafnee jedheetiin dubbata du'aayii nabiyyi Muusaatiin alayhi salaam Surah Torbaffaa surah Al-A'raaf keessatti illee dubbateetiin jira. Rabbiin du'aa kaaseetiin jira. Du'aa kaasuuni nabiyyootaaf kenname nabiyyoonni hin gochuu hin danda'anii. Isa kana immoo Rabbiin nabiyyootaan jajjabeessee jechuudha. Nabi Muhammad bira dhufte Nabi Muhammad yeroo jiran sanitti Rabbi isaanii kadhatanii akka roobni roobu. Rabbi isaanii kadhatanii akka roobni dhaabbatu gochuu danda'anii jiran. Dabalataan amma sammuu Nabi Muhammad alayhi salaam muka yaamanii mukni isaanii fawwaatee dubbachaatiin ture. Dhakaan isaan dubbisaatiin ture. Namoonni gurra ofiitiin dhagaatiin turan. Bishaan xiqqaadhaan namoota kumaatama akka dhiqatan bishaan harka keessa gadi kaanii burqee akka namoonni hedduun isaanii dhiqatan godhanii jiran. Nyaata xiqqaa namoota muraasaaf ga'u Nabi Muhammad alayhi salaam akka namoonni nyaatan godhanii jiran. Namoonni hedduun kumaatama lakkaa'amaa akka nyaatan godhanii jiran. Dabalataan ammas ammoo yeroo rakkinnaatti yeroo cinqaatti yeroo lolli garaagaraa isaan irra gaggeeffamaa ture Rabbiin malaayikaa ergee fi malaayikaan wagguu dhufaniitiin jara wajjin mu'mintoota wajjin lolan warri lola yeroo san keessa hirmaateetiin jedha argaatiin ture kana hunda isaadha maaliidhaan nabiyyoota jajjabeessuu Rabbiin kennaafi jechuudha. Nabiyyi kamiyyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kenna kun ammoo kitaabbanii wal qabateeti kitaabban wagguu buusu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qormaata sitti dhiisa. Ati akkaataa ati qormaatu dandeessu fakkeenyaaf Quraana si bira dhaaqu macaafa qulqulluu isaanii jedhu dhiiseetiin Quraana bira si haadhagu Quraana wagguu buusu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata yeroo san jiruun warra afaan beekuun warra jajjaba addunyaarra jiruuni isin hundi keessan mee Muhammad yoo kana kan Muhammadin dubbata ettan taatanii suuraa lammaffaa ayata 22 irraa jira ayata 22 irra jira maal jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo ka shakkii keessa jiraattan taate Muhammad dubbate yoo jettanii ka yaaddan taate isinilleen akka inni dubbate kana dubbadhaatee fidaa jireen gabaabama jechuudha.
xiqqoo si sarara lama sadii akka Muhammad dubbatetti dubbadhaa fidaa jedheen. Si galtee gabaabsaati sarara lama sadii Muhammad kana guutuu fideemi isin ammoo xiqqishuma wahiidhaa dubbadhaa fidaa jedheen. Suuraa wahiidhaa ka waan kana fakkaattu wama xiqqoo si dubbadhaa fidaa. Sarara lama sadii qof dubbadhaati fakkeessa fidaa jedheen. Fiduu hin dandeenye. Tayyib dabalataan amma sammuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dogongora keessa baasaa jedheen laal. Quraanni kun osoo rabbi biraa malee ka ta'u taate silaa isaan dogongora keessatti wallabbii baay'ee keessatti arganii jiru. Wallabbii baay'ee dhisi tokkichi keessa hin jiru. Wallabbii keessa baasaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wallabbii keessa baasaa Quraana kana keessaa jedhe. Wallabbii xiqqoo haa taatu walakkaa tokkaa jechuudha. Tokkoo miti walakkaa tokkootu wallabbii qabatamaadha kani dogongora keenya irraa ka'uudhaa miti beek. Dogongora keenya hubannaa afaan hubachuu dhabuu irraa kan ka'u sun taane hubannee barannee dogongora sirriitti gad dhaabnee lugaa arabiffaa sirriitti barree dogongora baasuu dandeenyu jechuudha. Dogongora akkasii baasamee nuun jedhe namni baasuu hin dandeenye kana lamaan hin dadhabanii jennaan akira irratti namoonni gaafsan Nabi Muhammad mormaa turan guutuu isaaniitti islaamummaa qabatan jechuudha. Rabbiin hagam maallee ati waan itti yaaluu dandeessu isa kana Quraana si afoo jira dogongora keessa barattee afaan arabiffaa sirriitti bartee dogongora yoo keessa baafte yookaan wallabbii yoo keessa baafte Quraanni kun sirrii miti jechuu dandeessa. Dabalataan ammas ammoo Quraana kana waan fakkaatu sarara lama sadii yoo dubbachuu dandeesse Nabi Muhammad alayhi salaam sobaadha jechuu dandeessa. Dabalataan Quraana kana yoo fuutee ittiin jette jechuudha. Ati karaa lamaan kana si himee mitiiree karaa ittiin qormaachuu dandeessu dubbii Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala. Dabalataan keessa kan keetiin karaa keessaatiin jechuudha kun amma waan gubbaati. Karaa keessaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoonni kuni dhugaatawwan ittiin mirkaneessu waan gaariitti nama ajajuudhaan gara gaariitti nama geessuudhaan ummata ijaaruudhaan ammas ammoo duniyaa kanarratti akkaataa namni itti jiraatu seera gaarii barsiisuudhaan namni seera gaarii barsiisu namni waan gaarii hojjetu namni waan gaarii si ajaju kamiyyuu nabiyyi dhugaati. Nabiyyi dhugaati. Garuu ammoo wantoota amma siin jedhe kana qabaachuu qaba malee. Wannan siin jedhe Rabbiin isa jajjabeessuu qaba dabalataan waan gaarii si ajajuudha qaba. Fakkeenyaaf amma nabiyyoota hunda biroo dhaayite Rabbi tokkicha gabbaraa jedhan. Amma hin sagaagalinaa jedhan. Nama ajjeesinaa jedhan. Dabalataan amma sammuu waan hojjetinaa jedhan. Hin hatinaa jedhan. Eegaltee? Namatu narra bilbilee dhiifama. Akkasiidha. Addaan citee. Sagaleen kiyya yoo. Nabiyyoonni hundi isaanii tuyyuu waan gaariidha akkasii hunda jedhaatiin turan jechuu kiyya. Waan gaarii hojjedha jedhan malee waan hamaa hojjedha jedhanii kayaaman tokkolleen hin jiranii. Inni kun mala akeekaa Rabbi biraa dhufuu waan gaariitti nama geessu isaaniidha. Dubbiin kun Rabbi biraa dhufuu akeekaa jechuudha. Wantoota akkanaatiin ati kitaabni illeen dhugaa ta'uu isaadhaa hubachuu dandeessa. Garuu ammoo waan amma siin jedhe kana masfartii amma sii kaa'e kana afoo dhaabbachuu hin danda'u macaafni qulqulluun kiristaanonni harkaa qaban. Kiristaanonni waan harkaa qaban wal dhabbii dhabuu fi dabalataan amma sammuu dhaaddannaa Rabbiin Quraana irratti dhaaddatu kana of keessaan qaban. Quraana qofaa qormaattee bifa kanaan qormaata dabarsuu dandeessa siin jechuudhaaf tanuma. Kanaaf amma kitaabni qulqulluun sirrii miti Quraanni sirriidha jechuudha. Ati ofii kan keeti qorachuu dandeessa. Ofii kan keeti macaafni qulqulluu kan jedhamu bara macaafa tokko lama miti beekte macaafota. Abdii amma wanti nuti waliigalaa deemnu. Halo? Aywa. Wanti nuti waliigalaa deemnu dhugaa ba'aa jirta. Waan dhugaa natti maarata. Isa sirrii. Dubbadhu. Dubbadhu yaa Biflee. Nagaamu. Dubbadhu waan nagaamu. Amma fakkeenyaaf ati wanti jette amma Quraanni wantoota anamma jedhe kana keessa wantoota ati amma natti maa turte keessa darbee jette miti. Alright. Ani immoo kan koositti nima. Hayyee maalidha natti himi hayyee Omar Kongo. Raajota kana raajota abaluu innati jettee natti himte Quraana irras jira macaafa irras jiran. Meesti garaagarummaa musliimaa fi garaagarummaa kiristaanaa natti. Garaagarummaa jarri kun lamaan qaban. Asti gizee waan haa dubbistu immoo viidiyoo isaa natti agarsiisaa. Anis screenshot godhachaa naa dubbiste gaarii natti fakkaata. Maal garaagarummaa waggoositti muka garaagarummaa waggoositti muka garaagarummaa ni screenshotii maal sitti maree ani garaagarummaa akkanumaan sitti malee sababni isaa kiristaanummaa wanni jedhamu amantiin kiristaanaadha kan jedhamee yaamamu
amantii macaafarra yookaan nabiyyoonni barsiisanii miti. Nabiyyiin tokkoyyuu amantii kiristaanaa kan barsiise hin jiru. Nabiyyiin tokkoyyuu amantii kiristaanaa kan jedhamu Yesuusiyyuu hin barsiifne. Ani waaqa jedheen dubbane takka macaafuma isaanii keessa iyyuu hin jiru. Si galtee kan yeroo takka na eegame waan tokko biteetiin gadi ba. Yeroo takka akkasuma na eege yeroo takka dhiifama wajjin. Ayya agasti kopi linki godhaa jazakumullah khairan haga ustaazin deebi'anii kopi linki godhaa hundi keessanu jazakumullah khairan. Hundumti keessan kopi linki godhaa agasti. Biifleen deebi'anii obsishii waa bitachuufi. Jira. Aywa obsi agasaa waa bitatanii ba'anii yeroo akkasitti tasgabbiidhaa namni waa wal gaafatu namni kaanis akkasitti deebisu nuti illee waa baranna. Jira. Aywa ayye. Galatooma warri gaafatee fi warri deebistan illee akkasitti yeroo wal gaafatan namni inni jalaallee waa barataa nuti illee waa baranna. Atiif ustaazni illee galatooma. Aywa hundi keessanuu kopi linkii godhaa jazakumullah khairan. Aywa akkas ulfaadha. Hundi keessan kopi linkii godhaa. يا عبد الفتاح الطلحاني يودي أنا وما دبرنا بركة عندك سنة جزاكم الله خيرا. أيوة أحكان صادق وفاء بلال فا عندك سنقلتهم تتكو جرتان إيه كسمت هو عم بيكا تتكو إنه دعوة جرنا كسمت بيكا تتكو قري شهادة كان نمني تكو أكبان جرابو وجي مدامي يوليسون قلت نتفكاتا ركو بلينكي لكي كاسو جرتي. بارك الله فيك. إيه